kabajamtoota jaalatamtoota maatii chaanaalii YouTube nageen jaalala waaqayyo isiniif haa baay'atu. Obboleewwan kiyya qaqqaalii gaggaarii akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani nagaa kootii galata waaqayyo haa ta'u. Guyyaa har'aa kana bakka baay'ee mijataa, baay'ee bareedaa, baay'ee isinitti bohaartan lafa naqundumayyuu isin qabadheetuman joora silayyuu kinoo isin qabadhee deemootan jiran isiniin jedha. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Bakka baay'ee bareedu, bakka itti bohaartan, bakka itti bashannanta kana arguudhaaf immoo maal gochuu qabdu? Dursitanii like, share, comment gochuudhaan ol seenuu qabduun isiniin jedha. Warri maatii taatanii jirtan like, share gochuun dagatiina. Warri haaraa dhuftan immoo subscribe gochuun maamila kaayyeftuuf ta'an isiniin jedha. Obboleewwan kiyya akkam jirtu fayyaa keessanii? Yooyyaa baga nagaan dhuftan isiniin jedheen jira. Har'a yaa'u akkuma beekamu kaayyoon dur lafa deemtu hundumayyuu yoo gadi baatellee yoo deebitellee sinuma qabattee deemti. Har'a kinoo bakka baay'ee bareedaa ta'e tokko sin qabadhee deemuutti jira dhugaadha. Bakka kana baay'een jaaladha. Yeroo yerootti dhufna waggaatti gizee 2 gizee 3 waan akkasiitti dhufna. Bakka baay'ee beekamaadha. Dubai keessatti jechuudha. Kuwaatar, Kuwait, Saudi biyyoota garaagaraa dhufanii bakka kana qubatu. Hoteela baay'ee guddaa beekamaa ta'e jechuudha. Bahaaratu jira. Maatii faana dhufna jechuudha. Kan keenya mannas dhiyaata waan ta'eef jaruma faana daareetti dhufne asuma geenye umagalla jechuudha. Garuu warroonni biyya biraarra dhufan asuma Dubai keessa ta'anii daandiin isaanii faarii yookaan fagoo warri ta'an jechuudha. Dhufanii hoteela as keessa jiru qabatanii as ta'anii bahaara asii fayyadamanii bohaaranii deebi'anii galuun isiniin jedha. Giriin isaa baay'ee kan namatti tolu, bakki bashannanaa isaa baay'ee kan nama bohaarsuu fi kan sammuun ofiitti boqonnaa argatu waan ta'eef asumaan kaayyoo duukaa fayyadamuun hin dagatiin isiniin jedha obboleewwan kiyya. Giriin as keessa jiru jechuudha. Baay'ee nama hawwata dhugaa. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Osoo nyaatiin nama quubsaa. Mukoolleen hoodaa fakkaatan hedduu isaanii as keessa jiru. Baay'ee namatti tola. Warroonni garaa biqilaa jiran illee baay'ee kan nama bohaarsanii fi kan nama bashannansiisan. Yaanne gaafa giriiniin argu jechuudha. Ani biyya kiyya Oromiyaa ta'e yaadadha. Ani abbaa kiyyaa yaadadha yeroo kamiyyuu jechuudha. Sinfuun dura dhufa bakka gaafa giriinii garaagaraa argitaanu akkuma kinoo baadiyyaadhaa asii ol gara magaalaatti argitan deemnu gamoowwan garaagaraa argine magaalaa keenya jennu sanii gaafa kinoo biyya guddatte keessa teenya giriinii arginu immoo baadiyyaa biyya keenya bakka dhalootaa ka'umsa keenyatti nu dura dhufa waan ta'eef na hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha. Soofiyaan illee kinoo har'aanuma bira jirti. Kinoo asii bishaan daakutti jirti. Yaa turtiin keessan waliin haa ta'u wantoota baay'ee waliin ilaaluu dandeenya isiniin jedha obboleewwan kiyya. Kinoo mucaan kiyya qacoo kana bachuuf yoo ta'e jechuudha. Nama hedduu as keessa jira. Hedduus na agarsiisuu hin danda'a. Isaan keessaa kan isheen filattu paarkiillee yoon geesse jechuudha. Bakkoota kana jechuudha paarkiillee qabadhee yoon deemee yeroo kamiyyuu anumatti fuudhee walii gad deemaanii moti ela hiriyoonni shaamarranii miiliyoonatu jiru as keessa jechuudha. Akkuma sin jechuudha liivirra gaafa teessanu bakka maammedoon hin jirre malee ol baatanii wany'isan akka bakka maammedoon jiru laali liivii muluutu guutuutu argama akkasuma jechuudha. Mucattiin kiyyallee bakka maammedoon jiru malee taphattu abadan jechuudha. Kun argaa jirtu namoota miiliyoona keessaa jechuudha. Bakki nuti qabannee jirru kinnoo gama sana jechuudha. Kinnoo gama sana ture dhugaa. Isheen garuu maammedoo barbaacha amma ishee fagaattee dhuftee jirtu sin agarsiisa. Iddoo intiniin jiru sana argaa jirtu miti bakki keenya kinnoo laddooma wanta akka makiinaa jirtu sana achi turte bakki nuti qabannee jirru kinnoo bakkichi baay'ee tokko namatti tola. Namoota garaagaraatu jira. Yoo ana wayi carraa koo jara kana keessa gurraattiin anuma agayoonaatti jechuudha. Anuma nufa darge gurraatti. Ngaa kinoo baay'ee tokko waan nama bohaarsudha. Kinoo gaa Soofiyaan kiyya kiiloomeetira amma kana kutteetiyyuu as maammedoo barbaacha dhuftee kinoo iddoo kana jirtiin isiniin jedha obboleewwan kiyya. Kinoo tiga jaalalli mo'ataadha maalan isiniin jedha. Namoota amma sana keessaa wujaa kana filattee dhuftee bakka kana wajjin bashannanuutti jirti. Yoona gariin keessan cabi kaayyoonaan jechuu dandeessu. Dhugaa jechaan jira qubna gar waaqa qubna gar dhuguma isiniin jechaan jira waaqala. Iddoodhaa isheen argatte hin beeku isaan alaa baddee jechuudha. Fiigeen dhufee argadde jechuudha. Akkasuma jechuudha dheengadda guyyaa kamii garee keessa toon jiru yaa'u sa'aatiin garee natti gahaa jira.
asene qabadde tanin parking deema jedheen qoy message barreessan irraa baa jedhee tanin abadde message barreessan jira iddoo isheen buuteen nab parkii keessa deeme nan barbaada manatti deebee haadhaan mucaan hin badde to YouTube irra jiru yoon jedhe haati kinoo intini jette waan ta'eef jechuudha. Давай не будем. So dhiifama maayikii intini qaba earphone kiyya waan dhageessu natti fakkaanne anoo deessaatu manoolee obboleewwan kiyya jabaadhaan isiniin jedha kinoo bakki bashannanaa kiyya kana fakkaata turtiin keessan ammallee na waliin haa ta'u kinoo amma mucattiin kiyya as deebitee jirti hiriyaa argattee jirti addooyyee kadhachuutti jirti mee ijoolleen xixiqqoos ta'ee gurguddaan maaliif akka maammedoon jiru barbaadu asumaan koomenti jalatti na barreessa dhageessanii jirtu jechuudha amma yeroo muraasa booda malee hinduuti abadan malee jechuudha maammedoo faana malee hin taphattuun isiniin jedha egaa akkasuma akka kiyya kana warri bakka bashannanaa jirtan asuma fidaanu argisiisuu hin dagatinaan isiniin jedha koodeewwan kiyya mudannoo wayii tokkoon qaba jechuudha kanumatti aansuudhaani fireeshii biyya kana dhufee yeroo sanaaree waggaa tokkoffaa waan akkasii hojjetaan jira aduun asbaaraan anna waggaa tokkoffaa waan akkasii keessan jiraayyuu ture madaamiin kiyyaa bakka nan hojjedhu namoota baay'eetu jira ture namoota baay'eetu jira isaan egaa intini turanii maqaan isaattu maaxana waan turaniifu intini yeroo kiramtii bakka ta'e deemu owwaara keessa jechuudha akkuma kinoo nuti qofforaa aramaa jennee lagatti gadi buunu sanaa jira miti isaan immoo birqiidha yaanne owwaara keessa qorra keessa deemanii taa'uun jechuudha nu qorra baqanna isaan qorratti asii gadi maraatu jechuudha nu ijoollee keenya akka isaan owwaaran xugne akka isaan qorratti hin baane maraan namooti biyya keessatti jechuudha isaan garuu ijoollee isaanii qabatanii gidee ganni seenu bakka kiramtii garaagaraa bakka owwaarri garaagaraa jiru bakka bashannanaa ijoollee qabatanii deemu kaza makiinaa 7-8 taane faamiliin jira baay'eetu obboleessi namichaa jira firriniiti jiru namoota hedduu taane baay'eneetu iyyuu deemne gaafa nuti deemnu sanaa jechuudha intini ture ani freeshidha ijoolleen dura achi jiran beeku haala yaanne gaafa bahaara deeman maal akka godhamu
nyaata qabatanii deemu kan guyyaa lama bullaachi waan ta'eef jechuudha. Achitti hojjetama akka baadiyyaa biyya keenyaatti qoraan qabsiisamee abiddaan hojjetama. Kinoo kattaa gaara kana baanee jechuudha. Gammoojjii baadiyyaa keessa jechuudha. Yeroo sana kan nuti jiraannu jarri suni Dubaay Alii Warkaa jiraatu achi keessa baanee lafa kiiloomeetira meeqa siniin jira 100 ol fagaatu fagaanneetu iyyuu deemaa turre. Isaan booda gaafa deemnee achi gallu halkaniin laftichi sa'a 7tti baane tokko Itoophiyaa jechuudha. Baanee yeroo iddoo bakka bahaara isaanii yookaan bakka isaanitti bashannanaa sana geenyu sa'aatiin meeqa ta'eera seetanii? Sa'aatiin meeqan isiniin jedha akka Itoophiyaa sa'aatii 4 ta'eera. Isaa booda abiddi qabsiifamee nyaanni hojjetamee sirbanii maal jedhanii taphatanii wanti hundiyyuu dhumee intinii ta'ee ture. Bari'ee osoo nuti rafin lafti bari'ee mucattiin takka jirti isheenis fireeshiidhuma akka kiyyaati. Egaa mucattiinis fireeshiidhuma akka kiyyaati buunee qodaan itti nyaatame galaana beektu bahaarri isaan deeman bahaara gurguddaa kan utaalee deebi'a gaafa utaalee deebi'u dhugaa nama fudhatee deemennan as nama deebisu waaqa. Isaan garuu akkuma isaanii nama se'u isaan kinoo laala ijoolleen isaanii xixiqqoo isheetii kaatee bishaan galaana daaktii jechuudha. Amma fakkeenyaaf aniin kun itoo walakkaasa guddaa sanaa seenee dandee keessaan ba'u dhugaadha achumatti gadi nafa malee jechuudha. Muraasni keessaa bartaniis ta'uu danda'a garuu fedha waaqayyoo haa ta'u amma akka durii sana miti. Aseenii mucatti faana qodaa dhiqaadhanii distis nutti kennanii saayinoota garaagaraa itti nyaatame kana nutti kennanii qas jedha gizee bishaan nufuurraa baqadha gizee bishaan hin jirre immoo dhiqaa nuun jedhanii daqiiqaa 5 rukutee tureetu jiru rukuta bishaanitti jechuudha. Daqiiqaa 5 tura herrukuta daqiiqaa 5 tura herrukuta. Isaan booda akkuma dhufeenii distii saayinaas maankaas waan jirtu hundi bashee walitti mucatti faana fudhatee soqte. Anas achumattan kufee naasuu nafee mucatti fudhatee daqiiqaa 10 ol bishaan sana keessa tursiisanii achi keessaa baasanii sa'aatii 2 ol mucaan sun gaggabdee fayyite galata waaqayyoo haa ta'u kun lubbuun har'a jirti. Yaa dhugaa baay'ee ulfaata. Warroonni yeroo baay'ee maatii faana gara galaanaa deemtan of eeggannoo godha. Isaan akkuma isaanii hey namaan jedhu. Nuyi garuu ijoolleen keenya ammoo waanuma hunda sila daffarruu fi waanuma hundayyuu hin dandeenya waan jenne ija dhiibneetti deemnuu fi intini ta'uu danda'a miidhamuu dandeenya waan ta'eef wantoota garaagaraa akkasii kanarraa odoo of eeggannee bareeda ta'a jechuudha. Guyyaa sana mucaa sana mana yaalaa geessanii achiin mana yaalaatti yaalamtee guyyaa 3 mana yaalaa keessa bultee dhugaa bishaan garaa guutee jechuudha. Funyaan ishee iji ishee kungurri ishee wanti hundi bishaan guutee isaan booda mana yaalaa tursiisanii mana yaalaatti fayyitee galtee jechuudha obboleettiin teenya suni. Innaa dhugaa wantoonni akkasii nama mudata. Kanaaf mudannoo kana of eeggadha. Biyaansi inni kaanii yoo kufnilleen kaanaa yoo cabnilleen fayyinaa dubbiin bishaanii kun rakkisaadha dhugaa keessa galanii ba'uun ulfaataadha waan ta'eef galaana gurguddaatu jira isaan kun immoo baay'ee intiniidha yeroo